Ana sana bani. Dhaggeeffadhu. Wanni faraan jaaniif ta'an faraan kana isinii galee wannummaan feetan san waan samii bu'e dachiin baan dadhabne dhaggeeffadhu. Anis ilma dhiiraati yoon isin jala ciise dhaggeeffadhu guyyaa san anaatutu magaalaa Yaman keessa isinii ba'a. Rabo da manguddoo biyya tanaa guutuu walitti qabeetiin Abrahaam kan akkatti hidhuutaa inshallah. Yoo Abrahaam akkana siniin gurguddoo si walitti qabee ni garta if kabajjeef. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jirtu hordoftoota fi kabajamtoota keenya ilmaan Oromoo addunyaa mararratti argamtan bakka jirtanitti nageenya keenya isin haa dhaqqabu isiniin jecha dhufne alhamdulillah maaliin dhuftan jechuun keessan hafa hin qabu asumaan bira sanantaa. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftoota fi deeggartoota chaanaala Farahan Tube yooyyaa ilmaan Oromoodhaa kan biyya keessaa biyyaan baajirtan marti keessanuu duraan dursinee salaamtaan keenya honnee irraa burq badanii isin bira haa goonaa. Takkanati maaliif walitti qabamtan jechuun keessan dhoolamu anis waan takka viidiyoo samii irratti harkeetumaan akka dachaas godhan deemaa dhufe kun ammoo asitti itti dhufe as jira ismaa jiru asitti dhufe dawwalaa as jira naan jaan takkanati dubbachuu hin danda'u maalirratti dhugan ati abadan bikasan waan dheete malee iccitii teenya baasuuf akka barbaadami wajji jirraa maal wachii gootaa'u. Sabu atis naan lolta. Sa naan lolta miti kaa warri dubbi. Naan lolta miti. Sigeessina maal achii goota. Heccitii teessanoo immoo fadha viidiyoo maal laalina. Heccitii teessanoo yoo kana faateen ati dheeyte maal siin jette. Maal siin jette faateen. Faateen sirtees gadhiine. Laala barboota akkasii qabdee sirriftee si gadhiiste sana. Laala akkamittuu yaaddooti hiccituma teenyi baasuu dheeyte malee situma malee suuta sirraa baatan ni himte jechuudha. Yeroo san dura mana kana dhufeen turre inni mana kana dhufeen turre. Bar dachaa sammaati bakhalatti dirtaa rageera nuti haafuma si geessina obboleessa keenya nuti tamam abbaan fadhiisitumuu isaanii miti abbaan fadhiisitumuu si geessina garuu ati maal achi hin dhaqina wal quba qabnaa maal achi goota. Egaa namni tokko ati kun bar halkanii guyyaa asin bira ta'a. Tasiin duraan wallolleessa. Ati maatu haa midhaa boo. Atummaan basaa na janajattee hootu anaaf ta'u liigi nagaa naa. Dhiifama ol gaafannee jira kasiirrattis. Yaa aboona. Isiin dawwalee dhiifama nagaa. Ayyee wanni dhiifamus gaafattee waa'ee isiitii as jirtu baasiidhaaf haa. Namni baasaa nama baasu. Ati moo yoo baasuuf ati maaltu achi si geessa. Haa baasu mee fedhee haa baasu dhiis. Dhaqee baasee maa mataan dhukkubsitan kaa haakmatti. Maa dheeyxaa'u malee. Maalita? Karaa mana deema. Siin deemna karaa mati maalita? Haa dandee viidiyoo mana irraa waraabdanii karaa mana irraa deema. Siin nama ajaa'ibsa bar. Kachi dhaqee viidiyoo haatee tumamee dhufu. Maatu karaa martana. Viidiyoon irraa marinaati. Haakuma nagee sana dubbisa waliif gal. Lubbuttiin jira hafuurri cacceetu jira maal? Haxaa keetiif sirraa malu jira. Maaliif haxaa keeti? Wanni ati michiyyoo faatee dhaadatti jirtu maali? Arra haatee maali? Faatee fi Abiraan maal jechaa jiran? Nu biraasi dhufta achi sidheet maali? Nuti isi bira jira. Waan isin godhe qaba isi bira dhaqee. Waan isin godhe ni qaba. Feetu godhi feetu dhiisi. Silaa isiin sarahanji asaantiiji nama isi bira dhaqu jiru wante faatu bira dhaqu jiru hartu kilee tumti ma haqa jala yaa'u jira. Ati bara asis kanaa saqa echaatiti achi dheete sini sagaa akkasi. Ablee nama nyaatin taaboo. Aboo na wallaa. Boo deema abreega boo kiyyana ablee garma na wallaa na daamu dogongores. Badin tete dheete waan nuti haasuma geessina haasuma geessina miti. Tequu kan nu arsu jiraawu yoo si jeessa notitti. Awwa sila yeroo san agartee mi isa kana Abrahaam ta'uu baattee nama biraatti fidde. Abrahaam ta'uu baattee sila nama biraatti fidde akkasi babbajeessan hin beektu. Abrahaam xiqqoo si beekaa sirraa waan adeeroo. Waan wajjin nyaataniif malee ati bikka kana keessa iftuu wajjin dhaabbadhaa. Iftuu haqani qabdi moo qabdu? Iftuu haqani qabdi moo? Akkaan nan dhiine na tuma. Iftuu haqani qabdi moo? Silaana basheessanii dhooja. Iftuu haqani qabdi moo qabdu? Iftuu haqani qabdi moo qabdu? Iftuu haqani qabdi moo qabdu? Iftuu biraan dhaabbadhaa ta'e. Higa dhageessa iftuudhaaf ni rifattamu rifattooti iftuudhaan ni haqanii qabdu yoo qabdu. Isa rifachuu fi warri biyyaa isa irratti walaa rifattee si biriftami wanni faatee biraa gortu sin jirtu. Warri silaa Abrahaam taate Abrahaamii rabbi si baase malee mucaan akkasitti gurguraa san keessa viidiyoo san laala beekadhoon mucaan akkasitti safarsu. Silaa ijoolleen hundi Abrahaam ta'uu baattee nama biraa taate Abrahaam biraatu baate akka ati miidhamte beektu intalti dhalaa sammuun isii irruudhaa si jeesi faateeni si jeesisuu yaamte. Ijoollummaan sanuu nama isiin. Duuti rabbiin kuma qabna wayiidua. Duutrab sabo de te iftumte o kana tuma ete de te bar nem to ko fi fa igradima nem to ko ko tane jaiza te dima ondafu jaiza staten demne akoma deratte mana macal jette de sanu video mana faade video firra marte ci khaten ma video mate khasa sa me afas geis na ma afman dinne di an sin nafs jira bar maan me jala garta yaa dage fadu lu jira na dage de chase nem to ko gura ko pae dima Yeroo mondaa hoggaa deemtu if dagachaan deemin.
Amma booda qophaa'aa Ibsa gachaan deemin ilaata magaalaa kana Maali keessatti akhi? dhalaa fi dhiirra akkatti namni haaloo namarraa bahu magaalaa kana keessatti muqaxxata ajaa'ibaatti machaa deemu jira namni ni. Ibrahim fi Fatih. Aw magaalaa laqina magaalaa dhapha. Ummata sammuu qabne ummata sammuu cufa. Akka nu godhan jettanii magaalaa keessa nu haasoo eertan nuti haqa keessanii isin tume malee haqa keessa fudhattan malee nuti isin tumne obboleeyyan kiyya. Laa wallaahi lazim bila amma faa keessatti. Kabajum teessa obboleettii dheedii ati taladhalaatiiti waa'ee dhiiraa keessaa dhaabbadhu jiin waan isin nayna keessa kan seen. Najjaashis akkana gootanii jechuudha. Nuti garuu nu godhuu nu harkatan najjaash dantaadhaaf sossobamee faatee jecha digale. Kana inni faatee jecha dhage boo ati faat maayitti dheedhee hojjana jedhuuf dheedhee tuma. Dachaas dhageeffadhu sababa faateetiif achi dhageeti likkii gale gaa. Isini galee maaltu hojiisa geessi maali as mana kana nu bira taa'eeti qaadaa wajjin nyaannee ta'ee nu bira deeme maali namni kun dalagaadhaaf yeroo takkaaf gabbaaneeti gizeedhaan walitti ol deebinaa. Bar namnum anamma an akka hiyyatti ani inni fattaalaan jira maaliif naan jiru haqarraan deebu maaliif yoo taate asiis dhufaa achiis dhaqaa maali onni kana siif cafe qeeramma ati bar natumaa ettee bar viidiyoo qaattee natumaa akkanami si gaatutti. Eesh minaadha. Maali na jedhachaas hangana ijoollumatti taati nama guddaa. Laawoo namni waan takka birraatti ilaaluu qaba. Inni kun dhageeffadhu magaalaa tana keessatti nama magaalaa tana keessas nu dura bulee nama laafatana nu dura bulee dhageeffadhu hanqaana ofirraa hubadhee baraati irras ilaa nama faraanati kana akkana sii jiran uummanni kun itti viidiyoo isaanii irratti argaatiin jiraati. Ifeegii. Bar silaa karratti illee qabanii tumanii. Harkatan jettaa hin dhayinee fi. Akkamitti dhalaan. Harara yoo namni si tumsee dhugaatuma muunniirti mana dheqee fi ifi viidiyoo kaatee. Ifi iftumsiisu yoo karratti mun aadi karra soo deemu dalbi sammuu qabdi isarra sammuu qabdi isa sigalteetti waan ta'e sirti kootu maaleeti nagee olii qabnaatti dhuftee langaa jettee yaammatte sossobdee dhiirti kami kana sosom fuutee waamata keessa keessa cafeeti viidiyoo hayadhuu si wajjin yaa faate magaalaa laa guddirtaa obboleetii if kabajjeeni teessaa aboon nuti obboleessa kee yoo katti hiinee daranuu atiin talalaati waan si goonu qabnu dhageeffadhu maqaa siima. Wallaahi dhalaa harkaan hin xu'inu jechuudhaaf taa'u jira malee obboleessa kee yoo kana nuti fannisnee tamam mana keessatti hiinee jalatti hin qaban nuti namamti waan fedhe fide malee tamam if kabajaattaa kunoo nuu hoottaa haasan ni beeytan mana maal teessan sa mana nuti garuufa isin hin barbaadannu. Isin barbaadannu maaliif miiciyyoo waan barbaadnu isin raafuun isin barbaadannu hoottaan barbaadadha nuti wanni mana keessanii goonus hin jirtu. Galuu ni feeta Ibrahim yoo galuu feete hara nagaatiin dubbis malee asiin mushkilaa adda addaatiin nagalchaa yoo kataa taates si galchinaa hoosana jira keessa. Sama manguddoo yoo ta'e yaabanii bara. Dhageeffadhu isa akka itti galchan yoo ifiijee dhufee jaartii isaa miilaa mataa dhungatee manguddoo abraqalloo yaammatee gattaa'ee hoottaanaaf jaartii jidduutti ilaalaa jee. Dhugaadhaan if keessaa bee dhufe haala wasaala. Sanii jirtanii manguddoo gurguddoo walii qabee fiteetiin telefoona kiyyan fuudhumee isin dubbisaadha mucaan kun akka waan jaartii isaas magaalarra baasee wal oofu jiranii hoottaa dubbisaa telefoona manguddoo fuudhiite dura kiyya harkee sanboode isumaan irra babbisuu jira manguddoo ammaas telefoona manguddoo takka takka beekadhu ni beeka manguddoo kan hundaa'u akkasiin lolaa fuudhi manguddoo ilaa isin fuudhu manguddoo harkaa seenuu ide. Aboo dhageeffadhu. Manguddoo illee qabaatti ni waama jaan. Yoon akkuma warri isaanii jeesanitti yoo maraates isa harka duubatti hidhee. Dhageesse bakkatti iftuun fincaan jalaa fuudhu baatte hanqa inni jaartiitii jejjee gajjee faanteesii dhungatutti ani Ibrahim jalaanumaa hunaa fuudha geesse. Inni isaan dhaadateemi isaan dhaadateemi arrallee borullee ani isa hin dhiisu khalaas. Waan feete san fiti kun mana keetiin jira saa kanarraa naa dhufuu dandeessa dhageeffadhu akka dachaas goote faraanis godhu hamilee qabdaami hoottu isaanii sin ga'oon. Dhageeffadhu anis qalla atis qalla namni jilbirra wal cabsu maal faadhe. Boo qallinaaf naman tumanii furdinaaf naman tumanii haqaan nama tumu haqa malee kan nama tumu walaa qallinni sin tumu walaa furdinni sin tumu garuu haqarra yoo hin jiraanne abbaan fedhe haqa isaa irra ni du'a ammaas. Ammoo bultiisaa keessaa barsumuun hin eeggatu waan kana haqumaa tumsiise malee faatee haqumaa tumsiise malee eenyu tumuu nuti ilma fuunoo dhage ifumaaf dhiif jettee if cafe fotteessiti. Tanaafuu abboleeyyan kiyya harna gahaa hoottamee harna gahaatti noo jaasoo. Bultii teetiin si feena bultii tee keessaa ifi dhiibatina deero obboleettii teetaan dura bultii tee keessaa baasi dura obboleettiin bultii obboleessaan feetu tana ni beeyna bikka hundattuu firraachi baasi obboleetta tana nagayaan jiraadhu jiinanii silmaan kiyya. Aboo yoo nagee bultii isaa yoo barbaade bare yoo intala mataa qulfii tana jala achi bee malee dhageeffadhu. Isi hojii jiraachuu. Faatee hojii faateen bira dhaabbattee Ibrahim bultii keessa taa'u hin jiru faateen beekamaadha numa laayitii numa laayitii bultii isaa. Akkasii hordoftootaa fi kabajamtoota keenya gurbaan. Nyaachuu baattu kabajoo tana isichi dheetee manatti waliin lolle. Tam tagarra nuti achi dheetee waliin lolle. Iftuu ramaa fiteettee
دوبا افتور رمال فيتيتشا وبوش ليك أنا مقابته وليبراتي ديم تبرا إذا تجرا أول جد كان يقول نندو ينبر dhaggeeffadhu bar silaa sidii sanii إيه نفعل كتير خسر عمر فيديو قصنا ينفعل هو بس أنتم الفيديو كم سر اللي خالد لو خفني براني فيديو فاتي وجينا سونين دولتي ati kaysan jirtu tena hojjaasu tena amti أيه ما كم سنجرتو اسمه دولة سيا مسا اسمها دولة نعم أنتي دوبا تمنتج جرتي بكهنا الرابع هو ديم تي تكلم أكيد فيديو جراي ورا باجي ولتي لي بيجي كده كان أيه دون خلات عليك أباد له هقولي فين دكو فيديو أنا ما كايته بس mana isii هو تبيتا يا بدي أقول الله أنكو بانك بجري جارمي جرا نقول أيه akkasitti jarmanatti aanku baanku bunalatti utaalee lafa naqa bunaa eenyu sirriitti utaan Abrahaami mucaa tokko ijoolleen hedduu dhabu hee warri alaakaan hanga dimbaanes irraa itti isaan irraa ittisu kopha jira duuba amma ijoollee tana madheen gaddachi tumne yoo amma dhayne beekaan tulleen dura bareeddu miti sabar meetan abara hunna biin akka jechaa jiru tuttubar isin manguddoodha jechaa wanni achi dheeytanii achitti yaa'ee isin gooyise maalii jechaa jira. Gaddaas duban tura yoo gurre faatee fi tumte taree gaddaa badii qabdu. Harakaatuma isii tumsisee harakaata isii tumsee nanti michiyyoo fuudheen michiyyoo fuudheen iftu kaatee fiidee michiyyoo fuuta jettee nan seedii iftu wal qotan mucarraa qabne sanaa santiin. Micha santiramne sabasar tumu indis malee faateen ifi tumsitee garuu boo asaantiin utaallaani eenyuha seenaan utaallaan naafi asaantiin isa qabne jechuudha if kabajii taa'ee isa tumu wallan isa hidhu walla isa way fatteessu wallan ati maal sinqeedha isa qabne namni yoo nama tume nuti qabiinsa malee yoo namni nama tume akka namni ayaan godhannetti ilmi namaa wal tuma garuu isaan ayarraa isaan baasuu barbaanneetimi nuti harakaatuma isiin goote sanitti amma barraa nafaa hedduu homachuu jettii bar hedduu Abrahaamii maal goote weensiim achuma dhaqin ani jechuun ani zaadi damii afur jaayiza bakka isaan barbaadanii la achi maal goota isaan biraa maal goota nama wallolan tokko biran dhaqini uha dhaqumaafun ta'u amma michiyoon barra maal beeta faatee duratti isaa kana micciiree iftu dura naqabee jirti bar michiyoon isa kuma jirti bar achirraa wan gootu qabdu firraa eegimmaas tamam siigale dachaasatti na dhageeffadhu mee dheeqeetiti maalirraa duba viidiyoo san kaayyatte isiin maal jettee si hamte isiniif maafii wayyooyitee jee rabbina kaasee dubbise hayyee wayyaa itti afaan bareedaan na dubbiste. Abboosuma guurtee na aartiti na kobachiistu. Na jala jetteetuma nageessite dhugaan isin hima. Na jala jetteetuma. Maal duraan ool jaalattanii ka duraan ool. Laa gubbaa bari jafaatee jirtiiti. Ayi dachaas jettee ogummaa inni qabu. Gurbaa isin itti jaalattee. Lakkii wallaaluu fi miti yeroo khayrumaan dalaga jeeti. Dhamamaa naqa qaba. Na zallamtee. Yooni fi naman qabu janii jechuun bar namni tokko eega nama gaafachuu dhaqe nama tuquun bar nama tumuun nama bar aybi bar. Amma jechuun dachaas laal dhageeffadhu baga tumamte ilma dhiiraatti tumama garuu haqarratti namni haqarratti hoggaa tumamu silaa akka tokkotti isiin san yeroo si geessite takkaffaa akkana waan akkana jira jettee sittiin himtu dhugaadha dhalaadha. Maaliif isaan haxxii duraan tumatanii jiran. Ati jala janiinuu fidi iccitii isaan achitti taa'u jiran marii isaan achi gaggeessu jiran dachaas tumneeti keessaa baafnaadhaatu sossobanii dachaas achi geeffatan. Waa himi siin jaanii. Dawwalti malee janiitiin didi. Eenyu fadda waliin dawwali jaan. Keessaa hoo birraa fi si. Dawwali yaabii. Birraa fi maal dawwaltee biyya min dubaree jaa. Yaa Rabbi. Dawwalti malee naan jaaniitiin jalaa didee dawwalti. Dawwaltu duba. Sababa sadiitu na tumanii bar. Isaan moo. Yaa awwa gurbaan kun hiikuma jira handeeru tana dibdeebi. Laa dhaquun qabu maal godhaa. Laa inni awwa dhageessitti haa ta'u walolaa miidhaa. Eeggadda achitti tumtee bar mana isitti namni saree qe'ee namaa dhuftee kabajaa qabdi. Kabajaa qabdi. Eega mana isii dhaqe akkasii mana isitti faatitti jettee zarrafitti jettee achi waan feete jettee mana isii keessaa gabbaasuun san takkaffaa tuffi. Tuffi. Sigalee. Amma an bar dachaasummaan na dhibee bar kadhiyoo tanaa achitti riftee gadhiiftee beekadhu ammaas lama dhaqee gaafachuuf akka iftuu bira dhaabu jiru if qobaami iftuu bira dhaabu jiraar hordoftoonni qoba inni maal ichi godhe tumuu dhaqe malee waan biraatiin dachaas silaa duutallee ifee waa gootee beekadhu sigalee. Namaatis ni agartanii fuullisaa akka jiru inshaallahu ta'ala isa kanaas gara wallaansaa geeffannee halli isa kanattis laallee achi booda walitti deebina
inshallah hanga dhuma video keenyatti nu faana turan afeerraa keenya assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.